مقاوقين سيرما بقولنا سري لقوسة لشريكاسي عن سيجوات تيجي سني سيدي سني كي جدود دينو ما نبوس إني ما تاكل بوسا أتيس قومي ساني تاجي أكسرنا كاسوس الميسا مجان لون على تيرا المسلم في المديرة هم نموت ما إساقتي إساقجرا مكان إساق ورسا دينكي واقعي جبا أبا برابرا أنقف نغاس إنجدما guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti immoo isa ijaaras firdiidhaa fi qajeelummaadhaan ammaa hamma bara baraatti isa in eega hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa fi godha. Ameen. Gooftaa ulfaadha bara baraan maqaan kee galateeffamee haa ta'u. Yeroo kamuu kanatti ofii keetii argame. Dubbii ati dubbatte nu waan dubbachuu kan danda'u nagara gahala. Jaan mataa kootii akka dubban guyyaa barii waan na gaafachiisu gooftaa dhaabbatee gooftaa waan dubbadhu akka hin qabneef dubbii jajjabinaa dubbii ifachuu dubbii gorsuu dubbii yaawaa akkati barbaade haasa'uu kan danda'u nagara gahala. Isa caafame irra akka hin dabarreef ayyaana keetiin na utubi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ani ulfaadha. Angafa nagaa. Angafi nagaa mul'ateera. Amin jedhame. Angafi nagaa Yesuus Kiristoos. Angafa nagaa booddeen naafi. Mucaatu nuu kenname. Mucaatu nuu kenname. Inni kun immoo the princess of peace. Angafa nagaa. Yesuus yommuu dubbachaa ture keessatti angafummaa isaa utuu hin ta'in hojii isaa dubbachaa ture. Achi naqatu hin ta'in nan naqa galgala wajjin haasofnee jiratu. Kanan dubbachuu barbaade namoonni qabatanii jiran the seed of woman tokkoon immoo sanyii dubartiitti. Maal jedhe? Jedhame. Sanyii dubartiitti. Sanyii dubartiitti. Akkana jedhe namoonni theologians of the broad gospel, the broad evangelist, small gospel. Verse number 1 is a very powerful prophetic message. Nobody understands it. Anyone to them. Jechuudha baay'ee ciccimaa as keessattu barreeffamee jira. Inni an seen dubartittii gidduutti maal godha? Diinummaatu uuma. Diinummaatu jira. Yesuus yeroo dubbatu kutaa kana keessatti waa'ee dubartittii yommuu haasa'aa jiru isa amma dhufuuf jiru isa amma tanaaf ayyaaneffannu waa'ee Kiristoos Yesuusitu haasa'amaa jirti. Waa'ee isaatu dubbatamaa jira. There is a time diinummaatu jira. Endless conflict. Endless enmity. Isin gidduutti uumamaa jedheetu kutaa kana keessatti dubbata. Kanaaf waa'ee gooftaa Yesuus raajonni baay'een dubbataniiru. Karaa baay'eedhaan ibsameera. Karaa baay'eedhaan lallabameera. Karaa baay'eedhaan raajameera. Yesuus Old Testamentiin keessatti nuti teofanii jechuun bifa namummaatiin yeroo itti mul'ate ala baay'ee keessatti argameera. Yesuus nama ta'ee kakuu haaraa keessatti the English version yoo dubbistanii Lord ni jedhamu capital Lord kan barreeffame jiru is represent Jesus Christ. Naaf ergamaa Waaqayyooti. The angel of God isa tokko tokko. Angel of God ni jedhamu kun ergamaa Waaqayyoo ni jedhamu kun eenyu bakka bu'aa Ingiliffaa yoo capitalidhaan barreeffame jiru Yesuusin bakka bu'a. Yesuus bifa gaddaatiin haala gaddaatiin kakuu moofaa keessatti mul'ateera. Ergamaan Waaqayyoo tokko halkan tokko dhaqee raatee hojii wal'aansoo qabaa bule jedhe. Eessoo yaadni hojii wal'aansoo ati maal jedhan ati namaaf Waaqayyoo hojii wal'aansoo qabdeetta. Yeroo inni Abrahaam yeroo inni ta'aa jiru Abrahaamitti dhaqee mul'atee Abrahaam yeroo inni kufee sagadeef ergamootaaf hin sagadamu. Eenyuun Waaqaaf sagadama? Waaqayyo qofatu Waaqaaf sagadama. Inni ilma Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Yeroo Manu'eel aarsaa dhiyeessee aarsaa Manu'eel yommuu fudhate sana inni Yesuus ergamaa miti. Manna manni garuu ergamoota akkas fakkeessu. No, miti. Kanaaf kutaan kun waa'ee Kiristoos Yesuusitu asitti fageenyatti haasaa jira. Yesuus akka dhufe egaa kontekastii macaafa kanaatti wal jira. Tokkoffaa kontekastii kun macaafichaa baay'ee historical
ilaaltan keet macaafa bilisa ba'u maqaasa exagrato jedhamu keessatti macaafa bilisa baasu jedhamee waasaa kutaa sana keessatti. Kanaaf kontekstuaalii isaa yoo ilaalle in the witness in the time in the place yeroo isaa eessa iddoon isaa eessa bakki isaa eeggannatii keessa bakka itti waaqayyo nama kaa'e bakka itti namni jiraatu jedhee iddoo itti waaqayyo ilma namaa kaa'e bakki isaa iddoo bareedaa iddoo baay'ee nama tolu iddoo waaqayyo karoora ilma namaatii wajjin hojjechuu jalqabe yeroo itti waaqayyo nama uumne hamma akka isaan jiraatan eenyuun beeku nu bariinos waggaa iddoo akka isaan jiraatan jira danda'a gaaffii kanaaf deemina milaatutti garuu yeroo baay'ee bareedaa ture haa ta'u malee haala sana keessa rakkinatu mudate ni rakkina sana keessatti hawwiin guddaatu ture wanta baay'ee ture garuu wantoota arfan tokko as keessatti jiran dubbachuu barbaada inni jalqabaa yeroo sana keessa namni cubbuun yeroo utuu kubilootti the time of desire hawwii ture is a desire hawwii ture akkamittiin waaqayyo waan hundumaa achi keessa kan jiru hundumaa nyaadha dhugaa garuu mukicha isa iddoo gannatii kee jiru irratti maaliif ta'ina ittiin bu'inaa jedhe garuu yeroo waaqayyo kan jiru keessatti the devil go the time of desire yeroo hawwii kireetii godhe ijuma isaan bukkeetu sana mukuma kalee isaan wajjin ture mukuma kalee isaan ba'anii gargaaran muka aapri jedhamu kana yeroo hundumaa hin argan seeqanni tokkoon immoo diinni maal godhe dizaayinii hawwiitti naqe hawwii kajeellaa jira dizaayinii ergaan seeqnaa hojiin seeqnaa inni jalqabaa humnaati maal ergaa hawwiitti naqa maashatii isa dawaa desire when it's only you said in the core of the devils invading the human soul. Invading namni kakumo faket na iram get na ono dum se na ero ma ke sat kay nit jal ka jalo hawi angal na maga fedi angal na maga na maga garagre ni na ma ke se then when the desire is invaded in the heart it is easy to manipulate. It is easy to manipulate. Jichu, how did you? Kana it dogari dasana. It dogari sana. Yero mani ga chaliya kara. Yero hawi kidach. Be careful, brothers and sisters. When the devil is sending you some desire, that's the time of failure. You're nothing more with it. You're nothing calm with it. Akan jadi ni, wakil mana ni? Dini balbalan ke jalan mata aja, ya udah. Kain dini balbalan ke jalan mata aja. Adam sadra, ruk ese gajra. Ati malu ni? Irrat jalan. Be aware. Dini tu je. Utol malu ni, utol boleh saya kesi ni, utol boleh saya ini ni, utol boleh saya tikai ni. Saya ni jalan kau hawir. Saya ni jalan kau hawir. God gave me opportunity to win more than this. Jiranya ke, but this one berbar. Jiranya ko, but this one berbar. Wahai yang kamu kisah, erganjal kawa, wakayo is a time to make victory. Is a time. Madla peko tidak pekesal jiranya ke nak kisah yang humaya dah. Yero sunero kami tu Yero kerja, yero feri. Rende buang bayi bocor ni. Hawin bayi kena mati, desire kena malu pada. Sekarang ni, siapa kerja kemana ga? Desire gara kenya terga, gara pun kenya terga, gara pun mati terga. Kerana boleh malu gara, lebih kenya. Euro tu pada dia di Malaysia, euro akan buat dia. Amerika kisah kami sejarah tu. Hukum bahasa. Ayat kan lagi, pasti lagi ini. Jadi kalau kamu store agar tadi,
Wanti keessumatti keessa apurtuun boona bagana waan wala keessa shan boona shittoo babbareechanii achi ka'anii jiru. Waa jiru. Ilma machiisa. Waa wal bulbulan waa fakkaatu kanatu daree isaanii waa fakkaatu. Utuu beekin maal godhu? Sanas kan isaanii immoo biloolee. Sistemii Ameerikaadhaa hojiin sistemii warra nagaadhaa. Sistemii masii naan fakkaatu baasantii. Barnama biyya habaatee welkaam jedhanii jiru waan tokko. Amma fakkeenyaaf Roomaa argee akkasumas eegan waan bineensota fakkaatu darban akka waan tokko ta'e dhaamaa jiru fakkaata. Inni hawwisiisa fakkaatu inni fudhate. There's a system here. It's a design thing that we are not Raa jireenya kee gaafa balbalatti gaafa galtu ijaan gaafa galtu dura maal goota saamaa jira beektaan qarshii keessa saamaa jira karoora keessa saamaa jira jireenya keessa saamaa jira soba moo dhugaati daala deemanii akka toraga jireenya kee waan tokko shabusiisa waan tokko kura kee bakka it is made easy bakka you don't know but akka ni kosi gorombe akka ni jireenya kee ni mirumbe akka ni jireenya fura kee nyaame mirumbe wow, I have never seen this like beautiful as apple. Just say mate. Dimsa kar mate jese. Kale se bato mein hotel hoke. Dure kale se ke. Dure bakse hai. Dure ram kale se ke. Enlightenment ka enlightenment the day of enlightenment. Who said it was still? Any enlightenment in Jesus is not going to be bukan bisa kena diri kita. Amerika aktif di dunia mana yang kita berada semua di negara kita. Wakai hafura hawi the time of desire, the time of the devil is invading in our soul. Kalau kami diri kita beri goncang, kalau kami diri kita kesini aja dulu. Kalau kami lupakan itu ada macam. Itulah makna time yang kita miliki. The time is the time of exclusion. It's not my fault. Amma kada bola hinnya tani hidup ni mata ni. Why ni jasa tani? Erga ni bola ate bunge magote. Kutte tu. Abba mana sih tidak. Abba mana itu kat kulla kote itu kat. Oh tiada sudah. Eu sudah nak kata kulla tan. Eu sudah bersih. Eu sudah lupa. Muka saya it is not my fault. Whose fault? Eu kena the time of blaming each other. Saya tadi kata lo, kau mana kamu itu? Kau mana apa? Anak mana tu kau apa? Anak tu kau apa? It's a time of research. What you know? Anak mana kata kau? Karena itu cerita dia orang yang di orang fakir jadi, menu bisa orang fakir jadi dia orang. Tu berarti ni dia tu nak kata tu. Akan mereka boleh bisa nanti kita nyata pada tu. The first Adams complaining homes. Who did complain first? These guys. Mari kali ini begini begini. Dan kalian ini complain apa? Ini kan kalau ini complain apa cari? Situ tidak ada buat kita. Yo complain cara. Pakai yang complain cara. Oh, aku kotor naga kawan tu itu berarti dia mana negara mana kotor deh. Ergo mana negara kotor dia tu? Rakyat negara kisah negara ciri. Negara apa ni sebenarnya? Di rumah negara berkena. Negara kalau sudah mau wisati. Nobody is supposed to know. What complaining what tu cakap ni? Ani karam phone, share lah, ni dia kawan sih masuk. Ni saya apa ni? Ni apa ni? Mau share nanti dah ada ni ada. Orang itu ada lagi soal. Kurang makan dulu sih. Ini sama aja kalau bisa kamu jadi apa? Namichi si ani sagalee miila kee
iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa waan hin tureefii nan sodaadhee nan dhokadhes ta'ee Waaqayyos qullaa kee akka turte eenyu sitti himee sila'oo ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedheeti abboome sana irraa nyaatteeree jedhe. Namichis dubartittii ishee ati na wajjin akka jiraattuuf naaf laattetu dubartittii sana rakkinichi suma fide na wajjin akka jiraattu sila garuu lafeeko alaama boodni nama jalqabaa jedhe yeroo isheen kun maal godhu lafeekooti isheen jiraacha kooti na keessa argamte nameedha jedhe ka jedhamu jalqabaa jedhe amma maal jedhe na wajjin akka jiraattu. It's not my partner, it's not with me. That's a company. Cohabitation here. So they are cohabitation, you're doing it, there's nothing relationship with it. I'm a matter of power. Now I cannot deny the spirit of denial dealing with the infinity. It's a complicated the truth. Look at it. Dia kama aja deh, belum pada kita ni. Saya mau makan, saya mau makan, saya kapatin makan, saya mau makan, saya kapatin. Saya pun nama ragam deh, nene jam di hawa muntu, kama koti, lepe koti, malu koti apa jamu. Saya pun nama wajib kejar tu pasti dia. Wah kau kejar saja tu, bagaimana kami suara mana kisah. Kisah. This is the time of complaining. The time of nobody take excuse from it. What can I do? Amen. Can I do it? Amen. Ilah, you know some mess. Time, you know the chaos is great. You know, I'm why I go to the Master Wise. Excuse you what to say. There is no excuse. Anytime more, the time to a thing one like it, we never go child. You can have it. You be seeing one thing. Namichisi dubartittii ishee ati na wajjin akka jiraattu na laattetu ija mukichaa naaf kenne anis nan nyaadhee jedhe. Yommus Waaqayyo gooftaan dubartittiidhaan wanta ati goote kun maal inni jedhe. Dubartittiinis bofichi na sossobnaanan nyaadhee jette. Waaqayyo gooftaanis bofichaan kanaaf ilaala adot gaafa laaltan dubbatti kajeelti nyaatte kajeelti amma garuu maal tajetti na sossobe takka sossobe never seetani sossoba seetani maal sa ergaa it's a message seetani kami hawli kajeella fedhi takkaan sossobu seetani is a so smart na sossobe kana godhani waan tajetti amma ishee anka nan goone the time dubartiin kanaaf Waaqayyo turtii namas gaarsan step tokko faani taana keetti maal agarra yeroo ture inni lammaffaan immoo the person is complicated haala complicated wal bileemii gochuun jireenya akkana complicated godhame yeroo itti namoonni hundumtuu first complication but bofaratti action fudhatame bofara bootee waate bofna akka isheen lafa lakkee sochootu akkamta akka isheen deemtu macaafu dubban garuu mormaan lafa akka isheen lafa suutu bineensa lafa jiraatan keessaa bineensa lafa jiraatan keessaa haala addaatiin rukutta addaa keessa akka jiraatan kan godhe abaarsa. Kanaaf maal ta'e baay'inus ergaa hammeenyaa oduu gaddisiisaa ta'e entire universe ilaala isa time of collapse kana keessatti akkuma sabni tokko booddee dubbachuu inni tokko faani maaltu uumame yoo jettani endless conflict maal jedhama maal jedhe tokko faa maaltu endless conflict muraasa conflict abcha walisa abcha kabetuma nobody can solve it. AU solve it to the day. Abel Raja. Enoki Kastani Abel Abraham Isaac
karasani define the guy. Second World War akase, the Second World War akase, the world agreement, peace agreement is signed more than 2000. The Second World War akase, adunya negara muda. Hawasa kita negara kamu, bijuta kita negara kamu, negara signature ibar resident dunia wali kamu. Atikesa, wagara kamu. Negeri ura misalnya wagara kamu. Hati itu wagara berarti amma dunia negara kamu caranya itu. No, they cannot stop it. This is predicated. Jumbatamir, Rajamir, Hasamir. Your brother and again, interest complex in Guni, the final accurate victory in Geta Polisko, Dinari Jumbato. Baby story. The end, the actual, in the conflict, the actual conflict in the Cosmo, into the indicator, Jesus Christus, Gavin, 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 how much together? It's a conflict feature. Conflict ini, conflict ini bukan umum, sih sedikit. Nanti bisa mana jadi? Udah saja, bukan saja. Sendiri waktu ini, sendiri yang itu mata aja, lorak. Learn how to do this. Learn what they are. Learn how to do it. Learn to do it. Aadani akase hamme ke society thaye. Sanjir wa ayo enyuda. Sanjir se kana enyuda siam sekarang sini sunan jaga wa to kunba. In every generation, in every David has on seed. Amin jera. Baroda ke dud, harada ke dud, sehat di markaba, hujud sah. Akata kami akat, arido, akata kami akar rugu, akata kami akat di bawah tina, akata kami cukup mana markaba les. He has on seed. Ergas apa sih saya? Kamu mau saya boleh berbanne, wafta Yesus ikan diorang. Wafta Yesus Kristus ada cusah kayak. Sini ergasa sanyisa eu tergara menurut siapa iya sokalu eu tergara ini dia apa akan racu sakit cuma sakit kita nggak bisa dulu eu tergara heroes is the dead of sin ham itu juga gawe ada Judah tergara they put it on sin in Judah. Can we stop conflict in everywhere? No, we cannot stop it. There's forever conflict. But what we're going to do, we're going to avoid the seed of devil. Avoid what you're doing. Sanyidina, avoid what you're doing. Cincinnati, Sanyidina, avoid what you're doing. How? You know, saya ni fight asal ni. Apa ni kena boleh dah menjaga balik. Saya ni kalau asal bakal ikut apa pada keduan perkara ni dia kena ni. Sama ni dah ada musuh. Jadi ni yo berbalik kalau kita kerana semua ini baca setan nak. Setan ni opportunist. David is one of the opportunists. Arati kabarwa. Karati jadi nama. Let nama, hafura nama, kesa nama, etin, dream itu apa? Situ ni ada tentang sini. The seed conflict, ini endless conflict, everywhere. Karena rakini Yerusalem aja kali banter nama bakunya. Nanda kawalin jinaso, apa nama jiru, jari nama jiru, kali nama jiru, hafura nama jiru lah. Yerusalem
Sanyii dubartittiitiif sanyii namaa. Isa komplikeetii haala kaa'eetiin. Yeroo lolli jiru sana keessatti lola tokko jira. Inni tokkoffaa maal kaa'e? Sinummaa gaafa kaa'e. Tokkoffaa maal kaa'e? Temporary overlap. Yeroo muraasaanii maal ta'u? Mo'icha yeroo muraasa. Yeroo jiraatu keessatti, yeroo deddeebi'u keessatti isa temporary kaa'e mo'icha keessatti. Meedibsiiti maal jedhama? Gosa ni baasa. Lamatu jira. Mo'icha lama jira. I can see two victories. Two victories. There is a temporary and permanent. Kuda sadiirraa eegalee akkas jedhama kaasuun inni dubbisaa. Yommus Waaqayyo Gooftaan dubartittiidhaanii wanti ati goote kun maal inni jedhe. Dubartittiinis bofichi na sossobnaa nan nyaadhee jette. Waaqayyo Gooftaanis bofichaan kana waan gooteef ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessaas abaaramaa hin taata. Ati garaa keetiin lafa irra in loota. Bara jireenya kee hundumaatti biyyoo in nyaatta. Ani siifi dubartittii gidduutti sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee in buruqsaa, atis koomee isaa in ibditaa jedhe. Dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina inni ati maal goota? Diinaa maali? Ati maal goota? Isa temporary. Ati maal goota? Eewwatu koomee idda. Bofi maal goota? Koomee idda. Comedy is not the sensitive part of the body. Huh? Sensitive by sensitive comedy. Masani by one. Girl, it hurts. It hurts, but it's temporary. It hurts, but it's temporary. Dini, ini temporary malu sih pakai tapi itu itu apa? Gini kita mau win semida gitu. Is it temporary or permanent? Nanti bisa kembali untuk kumpul I love you guys. Is it temporary or permanent? Temporary. Sing susah. Cek sih bola. Jadi kami, muncak kami, idolnya kami, harapan kami. Is it temporary or permanent? Temporary. Ada gak itu? Di rumah kami, si bosnya, kalau senjata permanen, it's temporary. Hindi mo tayo rin kasi, yes, we pass also. Mali Yesus ini, bigyan na para majud na tumakam to. Kaya bigyan na pa ya. That is a temporary. Don't panic, don't frustrate, don't overreact. What the devil is not, it is a temporary. What the devil gereja kayak gini sih ada caju, mana kayak ada caju, hanya kayak ada caju, jiru kayak ada caju, kali kayak ada caju. It is a temporary. Hallelujah. I don't know kita keras aja nih, but just out. Okay. Nganu merasa beri. Jadi apa? Arnawa kayak orang merasa beri. Arnawa wake up, my brothers. I'm preaching the gospel. I'm not talking historically. It's the powerful, the word of God, which can make shaking. Boy, nah, bisa. Lu rasa nak Yesus Kristus ini naraja musim ini kan? Hukum ni ke? Gadung ke? Warana ke? It's not permanent. Don't over panic, it is not permanent.
jedhe miti ree ilma waaqaa jedhe miti ree victory har'as jira beekni har'as mootii har'as mootii har'as mootii waan barbaadu but it is what God bless you. Every situation is not permanent. Whatever we pass through is not permanent. Only the word of God is permanent. Only the power of God is permanent. Rakina marakeni tukun mari. Borja. It's gonna go away. I think we didn't ask. Jimbabu then you're gonna come another day. All Finni, Garibun, all Khaun, while do through your Kabaja of Jesus as a temple. There's another victory. It's not yet. Which one is that? Yeah? It's a final victory. When Jesus comes, what are you going to do? Done. From the beginning to the end, it's a very few verses. Satan, si orang gak kena ni saja, semua berada. Satan aku betul berkaya sini negara ni karena juga tu apa ada. After millennium days, after millennium years, betul? That's a victory, the final victory. Harga kamu, Yesus Kristus kan bisa nanti macam oh, temporary victory yang mungkin. Biar apa namanya tadi makan tu, aman biar. Garu orang tinggal koju. I have an authority to make the final victory. You are with me. Now what you want to do, and what you want to do, you have to worry. There is another victory waiting for you. The final ultimate victory with Jesus Christ. Kenapa? Negara mesti kenal. Uftas naik so much for us, agar kita boleh berbuat awal ini macam. Haleluya, Yesus mengaku kaya sini. Rekening di dalam dia jual di saudara. Atas begini dia kan kok. Jadi dia kok kena dengan boleh katakan apa tu? Hukum akal ti betul kan aja terlihat gara-gara. Haleluya, haleluya. Who makes a victory in the disease, in the vision, in every circumstance, whatever they think. I pray, Lord Jesus Christ. Listen, have faith. Thank you so much. Hallelujah. Go